Atamam gootichi waraana bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Dawwaa Caffaa fi Dawwaa Harawwaa keessatti diina du'aa fi madoon adabuu beeksiseera. Caamsaa 28/2024 irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon tarkaanfii gurguddoo diinaa fi lukkeelee diinaa irratti fudhatu jabeessee itti fufee jira. Haaluma kanaan har'a caamsaa 28/2024 kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Dawwaa Harawwaa buufata waraana faashistii PP bakka addaa Qurqurootaa jedhamutti ganama toora sa'aatii takkaatti gootichi Abdii Sabaa waboon olittiin seenuun humna diinaa irraa battalumatti yoo ajjeesu 8 madoo damdammii hin qabneen adabe bobbaa irbuu shiningaa milkeessuun kan haftee baaragsee of booda deebisee jira. Tarkaanfii jajjabeen waboo fudhatu ittuma fufuun godinuma aanaa Dawwaa Caffaa keessatti caamsaa 28/2024